Aangoo hariiroo connection power aangoon hariiroo aangoo namoota murteessoo ta'an wajjin waliigaltee hariiroo gaarii qabaachuu irraa madduudha. Kunis namoota sadarkaa olaanaatti fudhatamummaa beekamtii fi jaalatamummaa qaban waliin walitti dhiyeenya qabdu irraa kan ka'e dandeettii waa murteessuuti. Aangoo hayyuu yookaan beekaa expert power aangoo ogummaa beekumsaa fi dandeettii addaa gaggeessaan qaburraa madduudha. Hojjettoonni mana hojii tokko keessa yeroo dheeraa hojjetan adeemsa hojii mana hojichaa irratti hubannoo olaanaa qabaachuu ni malu. Fakkeenyaaf ogeessi kompiitaraa tokko nama biroo caalaa hubannoo saayinsii kompiitaraa qabaachuu danda'a. Ogeessi seeraa ogummaa fi beekumsa seeraa qaburraa ka'ee aangoo dhiibbaa uumuu qabaachuu danda'a. Qonnaan bulaan dhimma qonnaa irratti hubannoo qabu irraa ka'uun nama kamuu caalaa dhiibbaa uumuu danda'a. Aangoo naatoo jaalatamaa qabeenya referent power aangoo beekamtii qabeenya addaa yookaan amala gaarii qabaachuu irraa madduudha. Aangoo suura qabeessummaa hawwattummaa dhuunfatiin namoota hawwachuu yookiin dinqisiifattoota horachuu danda'u irraa madduudha. Fakkeenyaaf hooggantoota biyya yookiin jarmiyaalee adda addaa, artistoota, atileetota, abbootii qabeenyaa fi namoota beekamoo ta'an kanneen biroo aangoo naatoo yookaan qabeenya warra qaban jechuun ni dandeenya. Aangoo odeeffannoo information power aangoon odeeffannoo aangoo ogummaa wajjin wal fakkeenya kan qabu fakkaatus madda aangoo isaanii irratti hundaa'uun garaagarummaa ni qabu. Aangoon ogummaa beekumsaa fi dandeettii olaanaa qabaachuun waliin kan wal qabatu yoo ta'u, aangoon odeeffannoo immoo dhimma adda ta'e tokko irratti odeeffannoo gahaa qabaachuu kan ilaallatudha.